Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu fayyaa keessanii jajjabaattu warri soomaa jirtan alhamdulillahi hamma kun uffata'iin ga'uuf jirti jala keenya jira jechuudha. Inshaallah nama afaan gogaa soomee oolee inshaallah rabbiin irree nurraa qeebalu nuuf haa taasisu. Nama qaamaa fi qalbiin ijaan illee qaama keenya guutuudhaan nama soomee jennaan rabbi nurraa qeebalu rabbi nuuf haa godhu isiniin jecha. Har'a immoo waan bareeda tokko isiniif qabadhee dhufee innis maanni tafsiira quraanaa jechuudha. Juuzii 30 guutuu quraanaa wajjin tafsiira quraanaa juuzii 30 guutuu isiniif qabadhee dhufee tan jira. Inshaallah keessa seennee waliin ilaalaa isiniin jira. Inshaallah duraan dursee appii kana argachuudhaaf Play Store keessan seentu jechuudha. Play Store keessa hoggaa akkatti seentanii ni barreessitu. Search for appii irratti ni barreessitu. Oromoo quraan jettanii barreessitu jechuudha. Oromoo quraan jettanii hoggaa barreessan akkatti isinii dhufa. Sana booda kun gara gadiitti lammaffaa irratti kan jiru ni tuqtanii jechuudha. Akkatti ni tuqtanii isinii dhufa jechuudha. Kiyya waanan banee jiruuf oppinii ta'ee jira. Keessa galee isin agarsiisa jechuudha. Akkuma inni jirutti keessa galee ta'e isin agarsiisa inshaallah. Akkana hin xunnaa. Akkuma xunneen kun gara quraanichaa nu fide jechuudha. Inshaallah juuzii 30 guutuu qaba. Tafsiira isaatii wajjiniini. Inshaallah kunooti akkatti jira jechuudha. Egaa maashaallah waan baay'ee namatti toludha. Keessa isaa banee isin agarsiisa akka inni itti qara'uu fi tafsiira isaa waliin akka isin ilaaltanu abdiin qaba isiniin jedha. Inshaallah isiniif hin bana dhaggeeffadhaa. Neetworkiin xiqqoo dadhabaa natti fakkaata. Inshaallah hin bana garuu. Neetworkiin kiyya xiqqoo dadhabaadha. Hin bana immoo inshaallah. تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. جرى درسو بسين سورة التين جأمتي بسين سورة مكاتي آيان إسيدا سديتي لكويس إسيدا سجلتني شني بسين إيجا سورة البروج بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti. Wattiin wazzaytuun muka lamaan firiin isaa nyaadhamtu kan tiin je'amuu fi kan zaytuun je'amuun kakadhe waquuri siiniin ammallee gaara xuur je'amuun kakadhe. Xuur jechuun gaara barakaa qabu kan rabbiin isarratti nabi Muusaa dubbise. Siiniin jechuun kan barakaa qabu takka bareeda muka midhaanii baasu jechu'u. وهذا البلد الأمين ammallee biyya nagayaa tanaan siif kakadhe bitti nagayaa Makka kan namni isii keessatti egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma hammana waliin dhaggeeffachaa turtanii isiniin jecha baay'ee appii baay'ee bareedaadha. Inshaallah barnoota irraa argattanii jedhee dabdadha. Namni gonkuma hanga wanaatti hin qara'inillee hin jira jedhee yaadu yoo jiraatellee namoonni appii kanatti fayyadaman inshaallah haala gaariidhaan ni qara'u jedheen abdadha. Namoonni alif arabaa yookaan sanallee kan qaraatanii yoo jiraattanii quraana juuzii 30 immoo banattanii duuka bu'uudhaan sheeka kana wajjin jechuudha. Sheeka appii irratti qaraa isaa jiru kana wajjin maashaallah tabaarakallah rabbiin irraa jaalatu.
isaa wajjiniin yoo deemtanii inshaallah hanga dhumaatti ni qaraatu jedheen abdii qaba. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jedha. Inshaallah Ramadaan Kariim isiniin jecha nama baatii kana abboo baatii sodaachistuu kana abboo inshaallah qalbii guutuudhaan soomee yennaan abboo dhukkubni uummata raasaa jirtu kunillee nurraa deemtu rabbiin nuuf haa godhu. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jedha. Inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.